sobda quuftee manaa baate naan jedhan haati na dhageessu haadhaaf abbaan qabu naman itti madduun qabu obbolaan koo na dhufatan turani. Biyya Arabaan jiran ture Dubaayin achi keessatti cinqatii hedduun qaban ture baay'ee miidhama guddaa keessan ture mana hojjedhullee mana naa mijate hin turre. Kaza warra biirootti illee dawwaladhee maaloo mana kana naa qajaraan yoo barbaadde hojjedhu yoo barbaadde dhiisi waan sii goonuun qabnu naan jedhanii baay'ee cinqatii keessan ture. Kaza buddeen illee nyaadhuun ture nyaata baqa waan nyaadhuun qabu jarri manatti hin galanii argan keessa isaa galitti rafaa 11tti keeni ijoollee mana barumsaa keessa isaan bakkeedha nyaatanii dhufu guyyaa guutuu rafaa oolu. Baqa baay'ee miidhama guddaa narra gaggee nama itti maddu nama baqa namni na dhaga'u tokko illee ni be. Kaza guyyaa tokko taa'ee sa'aatii 7 keessa harkan irrafu lafa rafullee kilaasiin rafuun qabu erga isaan rafanii boodadha kan rafu. Achi booda sa'aatii 7 keessa hin dhumne isaan bakkeedha nan beelee waan nyaadhullee dhabe guyyaa meeqa guutuu taa'ee waaqayyo yookiin falanaa kenne wayin baqa lubbuu koo dhabamsiisa dheetuun taa'ee yaadu ituman taa'ee boo fooqii 15ffaarra kan gallunoon. Kaza harkan sa'aatii 7 sana keessa karaa boroo bara dhebee karatti wayyaafamu jira tokko. Achirraan gad of darbadhannaan akkuma abjuus miti baqa isa abjuudhaan argan osoo hin taane mul'atuma keessa natti dhufe baqa ituman deemu of najjeessa of darbachuuf gaafan ba'u raajiin masaratii natti sagalee masaaniidhaan natti dhageessisanii namu harka koo akkasitti na qabu. Kottu deebii ati warra du'an keessa miti warra jiranidha. Omaa tokko hin taatu hin galtaanaan jedhan. Kaza nan deema ammas didee deemuuf kaanaan akkasumatti godhina qabanii socho'uu dadhabe gara wanti sanarratti gad of darbachuuf jedhee socho'uu dadhabe. Achi umannaa daqiiqa 5 wal dhaabadhee olin galeen boo'e maal waaqayyo maaliif yookiin lubbuu koon dhabamsiisa yookiin falanaa kennee boo'ee namatti madduun qabu biyyatti illee yoon dawwaladhe namni na dhaga'u hin jiru hin sobda quuftee manaa baate naan jedhan haati na dhageessu haadhaaf abbaan qabu naman itti madduun qabu obbolaan koo na dhufatan turani. Achi booddee waaqayyo akka fedha keenya godhi jedhee waggaa 2 guunne ganaa waggaaf ji'a 3 bichaadha kanan hojjedhee ture. Kaza mucaan mana obboleetti namichaan hojjedhu tokko immoo waggaa 5 ji'a 6 hojjettee jirti isheen galuuf jetti. Eeyyaman karadhaa yoo isaan eeshinaa jedhanii fi ati eeyyaman jedhiin eeyyama kee fixattee taati maaloo akkasitti hin galenna na didde. Bakka isheen akkasitti galtee eeyyamatte galtee achumaan haftee naan eeyyama naan kennan jedhee baay'ee dhiphadhan ture. Kaza achi booda isheen galuudhaaf torbee 2 tafe torbee 2 gaafa hafu ollolte jara waggaa amma kana bukkee teessee wajjin ollolte naan poolisiitti waamanii itu shaanxaa tokko wanta tokko tuun firatiin akkasitti qabanii ishee gashaniin achi booda baqa baay'een boo'ee harkanuma sanatuun boo'uu narrafe kayi atiin duutu ati waan tokko illee hin taatu rifeensi mataa kee tokko hin buqqa'u hin galta afaan diinota keessarraa cufeera naan jedhan raajiin masaratiituun rafu arraba keessa. Ka'ee man taa'e obbira laaleenna omaana biran jiru amma ciiseenna atiin boo'een hin dhiphatiin ana sii dubbata kan sii dubbate dhabdee miti an sii dubbadheera fayyaa kee galta afaan diina kee immoo sirraa cufeera sirraa luugameera naan jedhan. Eshi baqqaadhee bisan boo'u dhiisee ka'ee gammadee ganama keen eeyyama naalaattu manni barumsaa amma cufameeraatiin jedheen. Eshi ati nama gaariidha ijoolleen keenya illee si jaallatteetti waan ta'eef dafi dhaqiitii kottu ji'a tokkoof naan jedhanii. Isaan gana waggaa 2 kun toraa tokko finneen ture waggaaf ji'a 3dha. Omaa tokko tuunatti hin dubbatin eeshinaan jedhanii aqeenti keetii koo kutadhe isaan tuyyuu na geggeesse naan nama waggaa tokkoof ji'a 3 bichaa hojjete. Akkasitti tuun dhibbadhee tuun boo waaqayyo du'as na oolchee salphinas na oolchee qaanis na oolchee nagaadhaan gara biyya kottis na gasheera waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyoon naa galateeffadhe. Achumaan isaan galee booda immoo hojiin kollee achi kanan hojjechaa ture damoosa xiqqoodhaan birrii xiqqoodhaanidha kan na qacaranii hojjechaa ture waaqayyo isaan galee isaa olitti hojii gaarii naa kennee mana taa'een hojjedha waaqayyoof kanas naa galateeffadha.